Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu jechuudha biyyoota 20 qabadhee dhufa. Har'arree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Egaa har'a guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadhee dhufee jira. Guyyaa har'aa immoo baankii Awwaashiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankii Awwaashiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan immoo biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadha yookaan dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon koo gabaabaa daqiiqaa muraasa waan ta'eef daqiiqaa 8 bakka daqiiqaa 8 akkas jechaadha. Salphumatti gabaabaadha viidiyoon kun maaliif otoo kaan ta'e dheerachuu danda'a. Kun garuu karaa gabaa oolmaa sharafaati waan ta'eef dafee tanan dubbadhaa jechuudha. Jijjiirraa maallaqaati waan ta'eef dura barreesseen irra deebi'ee ilaalee tanan dafee tanan himaa jechuudha. Akka yeroo na jalaa finnetti akka nama ilaaluudhaaf irree akka nama hin uffisiisnettan dafee dubbadhaa jechaadha. Egaa kana fakkaataa nan qabadhee dhufe immoo kanneen akka Ameerikaa doolaarii akkuma beekamu kanneen akka Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Hoomar riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Joordaan diinaara, Chaayinaa yeewwaani, Iswiis biraankii, paawundi sterlingii, yuuroo, turkii riiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankii Awwaashiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, paawundi sterlingii, Saawud Arabiyaa riyaala, Duubaa dirhama, yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee salphumatti karaa Awwaash baankiitiin biyyoota 6 jechuudha. Egaa hamma jechuudha gabaabumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa irraa hin ka'a, har'arree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 57 fi saantiiba 55 jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaan doolaariin qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa waluma keessa kan qannasee jira kan dabalees jira jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha waluma keessa makamaadha jechuudha. Ameerikaan doolaariin tokko immoo karaa baankii Awwaashiin jechaadha. Baankii Awwaashiin guyyaa har'aa birii 100 fi birii 31 fi saantiiba 86 jechuudha. Karaa Awwaash baankiitiin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 12 fi saantiiba 97 jechaadha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin karaa baankiitiin immoo baankii Awwaashiin Kanaadaa doolaariin tokko birii 86 fi saantiiba 03 jechaadha. Karaa Awwaash baankiitiin Kanaadaa doolaariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi saantiiba 91 jechaadha. Kan itti aanu Duubaa dirhamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 42 fi saantiiba 90 jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin karaa baankiitiin immoo baankii Awwaashiin biriin dirhamii Duubaay tokkichi birii 32 fi saantiiba 41 jechuudha. Karaa baankii Awwaashiin biriin Duubaay tokko jechaadha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 42 fi saantiiba 00 jechaadha. Salphumatti Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa birii 42 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko baankii Awwaashiin birii 31 fi saantiiba 73 jechaadha. Karaa baankii Awwaashiin jechaadha. Kan itti aanu Hoomar riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 9 fi saantiiba 57. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 13 fi saantiiba 34. Bahareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 17 fi saantiiba 82. Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 22 fi saantiiba 0
9 chaayinaa yuwaanii tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 80 kan itti aanu Swiss biraankiidha. Swiss biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 88 kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 60 jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa Awwaash baankiitiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 72 fi saantiba 59 jechaadha. Karaa Awwaash baankiitiin jechaadha. Paawundi sterlingiin tokko jechaadha guyyaa har'aa. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 77 fi saantiba 30 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Awwaashiin guyyaa har'aa yuuroon tokko birrii 100 fi birrii 47 fi saantiba 59 jechuudha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 22. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 15. Yemen riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Kan itti aanu Israa'el sheekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 72. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaala. Akkasumas karaa baankii Awwaashiin illee kana fakkaata jechuudha. Kan biraammoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaaniif Beerut jirtan keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara miti jechaadha. Kan fudhattan doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii fakkeenyaaf paawundiin jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Xinneenyi ishii isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Beeruuti jechaadha. Paawundiin biyya Beeruuti kan akka birrii Paakistaan, kan akka birrii Yemen xiqqoodha jechuudha. Baay'ee kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Birriin biyya sanii sila xiqqoo taateefuu baay'ee fudhattu jechuudha. Birriin Beeruuti birrii Itoophiyaa tokko waan hin taaneef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Ana asirratti fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii irra jedheen jira jechuudha. Ani immoo maqaan hin dhahin baay'eetu jira jechuudha. 20 ta'uu malu jechaadha. Kanaafuu salphumatti siin kan fudhatan jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Beeruutii fi Joordaan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechaadha. Doolaarota keessa Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa jechaadha karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 55 jechuudha. Kanaan herreeggattu jechaadha. Warroonni kanaan herreeggatu jechaadha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Awwaashii yoo herreeggattanii jechuudha. Guyyaa har'aa baankii Awwaashii yoo herreeggattan warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 86 herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanii miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan diinaara miti jechaadha. Kan herreeggattan diinaara hin ta'uu jechaadha. Akkasumas immoo warroonni Beeruutii jechaadha. Beerut yookaan Libneen irree paawundii hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe paawundiin Beeruutii yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechaadha.
Kanaaf salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggatu jechuudha. Keessattuu warroota mana madaamii jiraniif hin hojjete kunillee isa ta'uu dhiisuu mala. Ani beeku warroota mana madaamiitiin nan beekaa jechaadha dhaabbataadha. Kanaafuu kana fakkaata jechaadha viidiyoon koo kan biraammoo kanan jechuu barbaadu yuutuubiin koo duraanii jechuudha. Eebbiseetu beekoroo kan jedhu na jala gubate yookaan na jalaa badee jira. Kun yuutuuba haaraadha. Warroonni duraan maatii isa san jiratti na ta'a turtan sabiskiraayib shee laayik jechuun maatii na ta'a. Duraan chaanala inni guddaa ture jechaadha. Inni immoo akka carraa ta'ee dileetti na jalaa badee jechuudha. Kun immoo chaanala haaraadha dhiyoon banee jechaadha. Kanaafuu isa kana sabiskiraayib shee laayik naaf gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.